أنا ما مالي تبغى أنا ما خبجة قبدي سرين ثاني بافي نعرف سجلتها يا منت قلتي قلت منتين قلافة منت ما قلتها في خبجة هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورطة في كبجمتو تكينا هم تكيسانو أكا منك قبدا نجر جرتو سنجيجا أكاسما وري أمانتي برالي أشمار كبوني سنجيجا ورطة كبجمتو تكينا باقي جراتني نولي جرا الحمد لله رب العالمين دي بيتني جرا Ordota kabajamtoota keenya harkaa isiniin turtanii waa baay'ee arguu turtanii viidiyoo eebalu nama wajjin waraabullee roozaan bakka hundatti argamtii bakka hundatti akkana taatee warra jettanii nama kana hojiidha bakka nama hunda isin osoo isinillee taate isinillee mataan keessanillee taate akkasuma waan takka wayitti waraabni waan tokko isin beeksisni isin gadhiisnu baalagummaa yookiin namoota waan biraatiif osoo hin taane tokkoffaa namni miidiyaa irraa baalagee miti namni miidiyaa irraa adaba qaba kabajaa qaba. Maqaa isaa eeggata gurra isaa eeggata bor maqaan keenya bada jedha dhalaan miidiyaa irraa baalageedha warri jedhamee maqaa nama balleessu dhalaan miidiyaa irraa akka kabajaa qabdu ilmi namaa kabajaa hin qabu kalafatti jechuudha maaliif isiniin jaa beetanii bor namni kun bakka hin taanetti maqaa keenya balleessaa bor namni kun bakka hin taanetti maqaa keenya argee maqaa keenya bada jettee kabajaa isii eeggatti jechuudha maaliif waan beekamtii qabdu kabajaa mataa isii eeggatti jechuudha hordofaa kabajamtii kenna. Kanaafuu warri negatiivii waan hin taane warri tokko warri yaaddanii waan argitan dudubbattanii wanti akkanaa kun gaarii miti osoo isinillee waan tokko dalagaa jiraatanii wanti kun isiniif jecha hojii tokko ta'e gaafa hojii kana dalaydanii akkamitti dalaydan beetanii mana kaanii manuma arabaatti dalagame mana kana hoo namaan taane mana kana dalaganii san dhaqanii dalaganii akkasii hojiidha jechuudha nutillee nama hunda ka beeknu wajjin dhaabbanne malee kan nu beeku wal beeknu wajjin dhaabbanne waan hunda wajjin dalayna malee jimbiloo namaa miti nama kabajaa kenna eeggate adaba hannan jiraatu jechuudha warroota waa'ee jedhuuf jechuu kiyya ka waan jenne ka beeku numa beeka kan beeknellee rabbiin isa haa beeksisu jechuudha warroota waan hin taane yaaddanii akkuma sammuu keessanitti yaadda nuti ammoo tuyyuu alhamdulillah muktirama kennan kabajaa kannan jiraataa jirra jechuudha alhamdulillah rabbil alamin tokkofa haddalle akkasuma wanti aan dhufeef wanna biraa osoo hin taane ana fi Mustafaan si jaaladhanaan jedhaa ture hedduu maatii kiyyatti na dubachiisa ture garuu ammootiyyu akka argitanitti an isiyyuu baay'eeyyuu hin jaallanne haa ta'uma jecha maafi malee jedhee biyyatti takka argadhe jedhee olii oofu jira kalee viidiyoo irratti jechuudha micattii wayii wajjin dalagu jira micattii sabboontu jira sirriidha sabboontu fakkaatti maashaallah tabaarakallaa hundinuu babbareedduudha. Tokkoffaa namni akka namaatti jiraata malee akka ofii jiraata malee akka namaatti hin jiraatu ana ammoo sirriidha inni jaallachuu danda'a intala tana jaallachuu danda'a waggaa meeqa eegee minaafi jechuu jira jechuudha. Kanaaf hordofaa kabajamtoota keenya walumaa galattuu Mustafaa jechuudha. Hedduu takka na aarsellee garuu na aarsullee miidiyaa irratti akkas jedha malee keessaan imala dudubbisaa wal dudubbisaa jirra jechuudha. Haa jedhu yeroo tokko namni yoo aarii waaman barbaade jedha. Sababaan qubee irratti darbee jechuun qubee harkatti dideessanii hedduu takka natti aaree waan barbaade jechuu danda'a. Qubee sirriidha harka dideetiin hin jira jechuudha. Wanti andammoo qubee sana harka didee fi waan biraallee osoo hin taane Ordota kabajamtoota keenya akkuma amma argitan viidiyoo irratti namni kun wanni an callisaatiin hin jiru waan biraa osoo hin taane ni ilaalaa ni obsaa itti xiqqishu namni kun dhugaadhamu sobamu akkamimu booddee isaa akkam na godhuu deemamu nama gaarii naaf ta'amu nama badaa naaf taa'ee isaa kana suutata waan inni akkam akka na godhu laaluufi malee isaallee jibbaa isaallee hin qabu dhugaa rabbii baay'ee jaalladhaanii dhabuullee hin barbaadu kun dhugaa rabbii isinitti himaa jechuun maal godhare fedhii nama keessa jiru yookiin jaalala nama keessa jiru tokko baafachuun dirqama hedduu takkan jaalladhaanii dhugumaan nama gaariidhaalee dhugumaan akka aareetuma nama argee sirriidha anattu aarsee kanaaf hordofaa kabajamtoota keenya adhammootu isinitti dheeressee jira dubbii hangaatuun daraartuun haadha daarektii mana bira dhufuu deemti naa bilbiltee tuniin turte
yeroo isin naa bilbiltatu nin turte eenyutu akka wanni jedhee iyyuu ture jechuudha. Ani bilbila duraan bilook firraa godhee bilbila isii bilbila biraa qaba. Bilbila biraatiin naa yeroo naa bilbiltu lolli taabirii akkanatti yoo intala namaa kataatu taate eeginaan jettee dhugaadha. Hadda takka faffalaxamuun kiyya hin oolamu ani Allahu alami hin beekne rabbiin keerii haa godhu rabbiin haa baasu isiniin jedha. Hordoftoota kabajamtoota kennaa hedduu takka lolti bismillah. Baay'ee takka bilbila keessatti baay'ee waan si ajaa'ibu baay'ee loltee natti kaa'u jirti jechuudha. Daraartuun jechuudha. Akkamittiin safaruma isaatitti akkasin agarre safaruma isaatitti arkite beekanaan jette. Kanaafuu waan sitti haasa'u qaba. Walumaa galattuu yoo dhuguma intala namaa kataatu taate yoo lubbuu qabaatu taate bakka an siyaame na eeginaan jette. Kanaafuu dhalaa akka tiyyaa hin sodaadhu jedhee anillee jechuudha. Onnee guutuun qoqophaa'ee jechuudha. Xiqqisho ispoortii illee daddalagee dhufee utuma illee hin beeku jedhee tumamuun kiyyallee waan hin hafne hin beekne waan wanni ani garuu tasgabbaanti haasaa wanni godhu hin jiru. Anas ilaan akka jarri lamaan walitti deebi'an barbaada. Yoo jarri lamaan walitti deebi'an hedduutu kanaaf gammachuudha. Yoo jarri ammoo wal gadhiisanii wal dhiisanii anillee Mustafaa argadhee gammachuu qaba. Hedduutu akka nama na beeku nama isa beeku nama wal beeknu nama wal jaallannu nama wal kabajnu asii miti biyya Yamanitti jechuudha. Kanaaf hordofaa kabajamtoota kennaa viidiyoolee isinitti dheeresseetiin jira haasaa baay'ee takka qaraa roozaa haasuufni oduun si keessaa hin dhumu maal naan jedhaa turtanii. Akkasuma gaafa achi eegale hin eegalle iyyuu malee hin dhumatu. Kanaafuu hanga xumuraan faana turaa isiniin jaa yeroo isin dhuftetti ammootiyyuu kaameraa keenya cufnee walitti deebina. Rabbiin keerii haa godhu kophaa isii dhufte nama biraa wajjinillee akkan achi ilaalutti shakkuu jirutti ijoollee dhalaa baay'ee jala dubbataa dhalaa wajjinis dhufuu dandeetti kophaa wajjinis dhufuu dandeetti. Karaa kamiinuu yoo dhufte ani qophiidha jechuudha. Hordofaa kabajamtoota kennaa hanga xumuraan faana turaa rabbi si haa baasu roozaa naan jaa tumamuun kiyya hadha waa hafa hin qabne jedhee yaada. Akkasii hanga xumuraan faana turaa isinin jaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa du'aa naa godha. Andammoo illi kiyya hin jaalladha dhugaa rabbii yoo hadha isin lolaan natti dhufte an Mustafaa dhiifama gaafachuun kiyya hin oolamu jechuudha. Dhiifama gaafadhee kadhadhee gara kiyya deeffadhee fataa jedhee mana galfadhee waliin jiraadha yoo akka isin mulumaa aartee gubattee of ajjeestutti jechuudha. Kanaaf haga isin dhuftutti nu faana turaa isinin jira. Let's go. Haga isin dhuftutti. Inshallah keeri ma jedhee yaada wanti mafsin. Akkam waan nagaa si gaafachuu dhufe amma. Hayi naguma si gaa jechuun nagaa osoo hin taane nagaa dursa jedheeti malee waan biraatiif miti. Gisee akka nagaa laalaaltu nama nagaa gaafate. Haatiidha kaakkamati. Ammishi baga jiraattee Akkaan jiraadhaa tun dhufe gaahamti. Maal akkana gammaddee sassaayita garuu. Gammachuu moo jechuun gammachuun namni as lama wayitii aarullee yeroo kaamiyyuu yosumaan booyuun kolfaayyuu bara. Ni beeksistaati walaa qomalee silaa waan nama gammachiisaa wayi daleeda. Hayi maal laqaree wanti allaqe maaltu jiraate? Anammoo wanni inni eegi ijeessi barbaadee dhufe faraan tana mush jaalala keetiif miti awwa jaalala kan keessila fuula keessa silallaalee sitti akka daawwiti silallaaluudhaan dhufneen. Wanni inni itti dhufeef mikinaan maaliitiin telefoona keenya laayitee viidiyoo naaf saayidoo baasa gatta. Viidiyoo wanti an baaseef waan biraallee osoo hin taane akka viidiyoon kun dirqama jechuun Mustafaadhaaf si walii aartanii jirtanii akkasumatti akkan dhagayetti akkan sirriitti isin lamaantu wal beekan illee hin beeku. Wanti an viidiyoo kana baaseef jechuudha mistira kan wanni an baaseef Mustafaan akka garaadhaan si deeffattu barbaadeeti malee waan biraatiif. Sila akka yaada feeti anaaf Mustafaa walitti araartafami. Siif Mustafaa jechuun Mustafaan anaaf isin akkana wallola jedhee mistira kana himuu didee asuma bilbila isaa goraa goruu argee ture. Viidiyoo kana yeroo argu maali kan daraartuu fi saayidoo minaa jennaanin kana aarsee aniyyuu sababa isin inti mana baateef waan akkana inni naan. Kanaaf illee miti huni viidiyoon waan ammaati miti sammalattees. Okay, video kana wanni an baaseef waan biraatiif atama fakkeenyaaf hamminya fudhachuu dandeetta garuu wanti an baaseef akka isin lamaan mistira kun bahee isin lamaan walitti araaramtanii anillee jidduu keessan bahuuf malee waan biraatiif miti. Telefoona Mustafaatu maaltu silaasiseeti maaltu singe. Wanni laayiteef maali wanni Mustafa akka nu walitti nu araarsudha kana daleedes maashaallah ni fakkaata. Ni beeksisa akka fakkaatu illeedha. Okay, sitti fakkaatu. Keeriin takka sharri namaa deebifti dhugaadha hayyee.
namni nama walitti nama araarsa waan silaa namni walitti aarsan qidhiisamoo san haqeetiti walitti nama araarsadha yaalii godhamoo akkaataatitti dalagatti kana dalaga namni. Sirriidha gadhiisuun illee hin danda'amu garuu ammootiyyuu namni wanna kana namni hunduu baruu qabaa beekuu qabaa waan Maaliif yaani makinaanni maali? jeeti malee yookiin sharrii ta'uu danda'a ani irraa hin beeku ani ammoo keerii isin lamaan walitti isin fiduu fi saniifoo kataatu taate dhiifama. Dhiifama. Ati dubbii waliin laatammoo deebitee dhiifama jetta. Jechuun akka tasaa yoo Kanaafillee an sanii mitu rakkina fiidiyooti mitan fiidiyoollee badiidhaaf naaf Saidoonis waliin hin dalayne. Badiidhaaf ta'uu danda'a. Keeriillee ta'uu danda'a sharris ta'uu danda'a dhugaa. Saniifillee miti akkaataa ati itti fudhattee silaa nama akkaataa ati itti fudhattee nama fudhachiisuudhaaf gadhiiste sanii miti si fiidiyoon. Bas yaa barbaade akkaataa ati jetti sanii fudhata. Haanis immoo yookiin fiidiyoon tun amma yaa fiidiyoon tun durfaa ta'uu malchiisa amma miti osoo naaf Mustafaa walitti hin dhufin ta'uu malchiisa. Eegasii boodallee osuma Mustafaa jii waliin jirru faa ta'uu malchiisa ati keessa kumaan qabdu jechuudha. Fiidiyoo maanumaa fi Sa'iida bichaadha garte malee akkaataatti waraabbames fiidiyoon kun hin beektu. Yookiin nuti ani fiidiyoo kanaa fi Sa'iida waliin waraabuudhaaf beeruma isaa hinaafsisuu fa'aa waan daleenaaf nuti beeka malee ati hin beektu waan fiidiyoo wanni waraabame. Sirriidha maan beeku. Sammalattiis gaaffiin si gaafadhu yaani Mustafarraa maal barbaaddaa? Naaf wallalinsa kiyyaa fi wallalinsa isaa sanis dhimma sanis hin naqu. Gizeen akkana ilaalu hedduu takka Mustafaa hordofaa jirta. Mustafaa irraa waan na barbaadu tokkoffaa irratti baga na gaafattee yoo baga na gaafachuun kan kee bareeda. Atiif Mustafaan waliin jirtammoo addaan baatan. Dhimma sanis hin naqu. Kanaafuu sin nannaqu dhugaadha nannaqu kanaaf amma garuu ammootiyyuu ani Mustafaa inni isin lamaan addaan baatanii itti mirkaneeffadhee yookaan jedhu taate Mustafaa heerumuufi. Wanti naan bilbila isaa laaquuf illee waan takka jechuun anaaf inni jaalala jaarsaaf jaarti jechuun akka amma ganaa wal dhufee akka nama tokkotti anillee isaan karanne isa dhufee daraartuu dhiiseetiin jira daraartuun qaataa addaan baane waraqaa isii furattee jirti naan jedhee bulchaa wajjin dhufanii na gaafatanii hayyee waan kana itti ilaala jedhee itti mari'ataa ture hanga tokkos yoo gaafa laalu sibirallee sin agarree waan kan keellee isaa dubbatu hin argine dhiisee malee takka wajjin jira jedhee. Sila dhiira hamtuutu osoo fedhu jaartii qabaa jaartii osoo qabu ati akka inni jaartii duraan qabaachuu turani beekta. Gizee intala dhalaa takka barbaadu intala dhalaa takka fuudhuu barbaadu akka isin hayyamtu barbaadu dhufee silaa jaartitii yaa wajjin hin jira wal quba qabnaa jaani. Jedhuun illee hin jedhaan illee tokko ka dhugaas dubbatu jira tokko ka soballee dubbatu jira jechuudha. Kanaaf ani sababa sanirraa ka'ee bakka hayyee itti ilaalaa osumaa joo as geenne gaafa kan illee obboleessi kan keen dhufe daraartuun dhufte jee gaafa dhufte siif daraartuun addaan hin baane gaafa hin jiru numa usa hoyti kan addaan baane jaa hoyti kan numa usa kanaafuu nama dhiyootan jechuudha. Silaati kana gizee ilaaltu nama yaadaan jechuudha. Naafee Mustafaan itti bahu. Ayyoo isi walitti deebitanii badda'anii jechuun gammachuudha. Garuu ammootiyyuu osoo si wajjin jiru Mustafaan illee jaartii isaa ta'e illee wajjin hin jiraadhu si galee amma Mustafaan na kadhachuu jiraan si galee nati deebi jechuun daraartuu dhiiseetiin hin jira qaataa nikaa isii irraa buusee waraqaa isii illee kanneefii jira maal naan jaa amma deengada qubee yeroo inni na godhachuuf deemu ani warqii naa bitee dhufe asirraa warqii naa bitee dhufe yeroo inni warqii san naa bitee dhufu ani harka dideetiin hin biraa deemu. Warqiin san gizee ilaaltu haaree moo? Hin beekne jechuun haaraa ta'uu jechuun wanni mabanee isaa banu wanni godhu arke malee warqin haaraa ta'uu baatee moofaa ta'e wanti an irraa beeku takka illee hin jiru si galee an ammoo harkaatti dideetiin biraa deeme kaameraa keessatti maaliif ree wanta kana dirqama addaan baafadhee yoo ati ka dhiistu taate itti heeruma yoo ta'e dhiisnees lamaa akka nama tokko walitti isin araarsine wajjin jiraattan jee yaade akkasi malee waan biraa miti. Okay, tolchitee jirtan. Waan fiidoo kanaas gadhiistanii wallala keenyaa fi kan Mustafaa nuti waan bira irratti wallaluuf amalchiisa. Osoo kanallee nuti waa'ee Sa'iidootiif jechaadhaas waliin lolle aslaan. Nuti wallala keenya duraanumaa yoo quba kaayisa quba qabaatte jechuudha nuti waan biraati. Malee waa'ee Sa'iidootiif mitiisi Sa'iidoollee yoo barbaadde ati immoo kana gadhiisteefis akkanaaf Mustafaa wallaluuf illee miti. Waan gaddiste dhimmaati gaddiste fillee nin beeka namaati yaani aarsoodha gaddiste san nin beeka
بير سيدة الله وانت كانوا ودنا بير سيدو أكي إنسان ينافني أو تصدفها مدري إيش جاني أفرفان في الدياني يا يقولني في مدري إيش خناف ani shakkee yookaan yeroo akkas nyaata wanyaachiista sanii arfafama fa'aa ta'uun ooltuu hin jechuun kaa ta'uu hedduun ooltuu dheetiin maa shakkee akkas godhee. يعني بكس العادة يادة سيفين جيني Maayyee. سنما فاني وانا نسنجو يو خبجا في الجوتة بريدة تل وانا ملي أسيدر اللي ما في أتوجي يعني ترى ولا بين جت أنا ملي رابدا خبجا دان افتك بيسه سد بتشاي رملا سلا أكادن سد بده وانا تدلي تسن سيدي بس أكادن أنت رابدا سد بتشاي رونا متى إيه وانا نسيت Ani gara barbaadillee dhufteen qophiidha rakkoon jiru lola taataanillee lolaan tolallee taanaan tolaan wanti rakkoo ta'a wanti fidu hin jiru ammishi anaaf inni wanti walitti isin lamaan walitti deebitanii yoo walitti hin deebine Mustafaatti heerumuuf qophiidha amma jaallattee jibbitettillee. أكسانا نسركنا مال قبضوا إن جالسنا ما جالتشون استرتين بانه Dhugaadha. ilma dhiiraa tokko Waanuma akka jaarsa namaa mi'aawuun harkini bar. Jaarsa namaa mi'aawuu jiru addunyaa kanarratti nagarree kanaafuu irraa na qabu. maali Waanuma. maal haasawita sa Dhugumaa sin jedhe kan dura dhaabbattee ati duraan jaarsa namaa malee dhiira biraa wayii beektaa hin beeku. Lolaaf dhufte mata lachatti finni fe karaa Bakka hin dhiisu kaawwate dhiiste hin dhiisu. هاي إمي مصطفى هاي سيتنا ما خرا إني بيو هابي Okay. Garaa inni baheen behumi. Ayyo. Ashi boruuf iftannee gayyee waan dhufu. بروف إفتاني متي أما خيستومي بكر مصطفى Ashi hayyee boruuf iftaan keessan na eegi jedhee barana. Oy, Walumaa ani- galatti kabaja si taasuu jiraatillee kabajaan taasuu jirtami. Hin deemna dho'itaa usiruma. أسوق بيهتا توصلا وأنا نحن ما بسنجو ديرتي فرفودون ركنا مال قبلنا ما وان جالسنا مرة مياهم جرو ما لا تنسال بتوك سي جالسنا ما وان قبلنا ما يرد الدمت Walumaa دير galatti. برانا دبتي Bakka amma isa malee Mustafaa malee dhiirtu nutti mul'atu yoo kana booda. ديرتي قوتو ده ست فوسي سوفيتا دير برانا تسيبدا خا ديتا زبولتوس خدمتي زبولتوس يا بربا Hin barbaadu walumaa galatti Mustafaa malee hin barbaadu. Ati mataa miila amma kanaaf nama miti moo kanaaf maaliif nama miti bakka adeem. Hayyee anaaf si ammoo bakka biraa wal barbaadna. فدو أما أنت لا خبجة لا أنت قلت لا تك خبجة في جوتي تمام سنفوق خلاص جار سنة ما ورمو دوران جل الديوم برتسان جل الديبي ماله مصطفى خراني بيوم بين Hayyee sawwaliin laala rakkoon hin jiru. هاي أنا قرسيس تركنا عنك Rakkoon بسنة takka hin jiru sana ammoo akka inni jala hin deemneef akka hin dhiisuuf duraan dhiisuu murteessee isin lamaan walitti isin fiduu murteessee mi? Wallahi Amma hin deemu. murteessite. Amma immoo inumaayyuu hin murteessu jedhee bara walumaa galattu Mustafaa manatti hin galaaf ammash. من قال لي برا درانو قلت في الجرس إيه مناتين قال إيه مناتين قال جار سنة ما وجه منا جزء جارتي منا عريته منا تو rakkoon hin jiru naaf harayaa miti. أيوة نما خبجة قبوزتو منا في تاي ديرتي منا في تدفتي في هاي بقى. تدير قلتو تاكتي سلا سيف هارته سيف Na arrabsaa taar daraartu. ما Na arrabsatu hin jirtaar. مالتي سر Bakka wal tolche bakka tolche na arrabsu jirtaar. جلتي قلي Itti gala bakka itti gala. جلتي Hayyee naaf harayaa miti jala منا gala. صدق جدتي Hayyee. صدق جزء سوى لا Hayyee bakka hayyee bakka ish galatoom. Galee daraartu amma qaxisii waan na waamte fini beeytami qaxisii narraa deemi bakka nama. Na wal lolu beeyta. ما أنا إنما سيساتي إنما سموك أنا ما متى دوبا أنا ما متى إنما ما لتباتي أنا ما متى خبجة قبدي سرين عارف ثاني بافي نعرف سجرتها نعرف سجرتها يا من تقول شيء قلت manatti hin galaafe dhiisu hin dhiisu. ما لنديس خبجة هاي خبجي بيسين هاي فور أكنا ما دنيا شارو بنسين دوبين جذبة جذبة بلا Haa angis waasi qaba تورا من خيابة هاي hin argitaan jedhe walitti dhufnaan jedhe bara hin argitaan jedhe Maal cufne gooti? kaameraa cufi. جذبة